fuuni hordoftoota ganni YouTube nagaan isiniif haa ta'u akkam jirtan nagaa keessanii anis nagaa kooti hara na oolchaa jechuudha innaa rakkadheen dhufe jechuudha dhugaa rabbi hara rakkadheen dhufe jechuudha maaluma akkanaan jettan kan beeku yaada keessan maal akka ittanii naa ibsitanii nama isin eeggadha naantee badnagaraachii lai tsaguru faashin ነው ደግሞ mata fashion qabsiifadhe jechuudha inna warroonni maatinaaf hin taane maatii ta'ii subscribe godhaa isin jala viidiyoo keemmoo laayikiidhaan naa jammaraa please achumaan wanta rakkadhe jiru kana beekamu namni akka kolle jiraachuu dandeechu dhugaa waaqaa dubbachuudhaan jechuudha osoo waan tokko maalite inna namni hatti dhufnaan danda'an jechuudha osoo waan tokko jalqaba isaa maalati dhuma isaa osoo ilaalee waan rakkoo akka hootaatanii jechuudha. Innaa jechuudha dhugaa rabbii viidiyoo kippilis naa laala bannaataachuu amma yuutuubiin kiyya naa hiikamutti jechuudha. Inni dammoo sagaleen nagaama jedhee arachaan jira jechuudha. Shumantana kan jirtu abboo sanumma tiraafikiin as jira jechuudha. Shokoo jechaara jechuudha. Tiraafikiin hin jira jechuudha. Innaara maala rakkadhee dhufe beektanii rakkadhee miti haree waaqayyo rakkana naa oolchoona rakkadhee miti waa jedhee tan rakkadhe naante isuma dhugaa rabbi jechuudha ammaa miti kaasanuu jechuudha anoo eegan biyyaa bahee ture hin jira gammachuu keessa darbee tan nama waada gale jechuudha waadan immoo jaalallee kiyyaan boolletti dhuftee na fudhattan jedhee maa itti ammeessinama jaalallee kiyyaanii boolletti dhuftee na fudhattan jedhee maali dhuguma isinitti fakkaatin akkasii miti jechuudha dubbichi kana keessaan qabnu nuti innaa maalini jechuudha nan gammadee gaafa maalati elementarii bitee tanan kutaa 9 fi 10 katamaan keenya tokko hin jirtu jechuudha achitti baradheen jechuudha wixxeetiin gannuma kana yeruma kana ture jechuudha jechuun yeruma ammaa kana jechuudha timirti manni barumsaa cufamu kana jechuudha wannichi innaa guyyaa wayiitii yaa waan katamaan ta'a waan ta'eef baadiyyaa haadholii baay'ee wajjin nan deema jechuudha maalati maatii laaluufan deema jechuudha garuu Addis Ababa deemee waan fixadheen jira garuu eeggachaan jira jechuudha jechuun akka keenya ammaa kana miti silkii tachiin qabu jechuun Nokiyaa tanaan qaba jechuudha achi dallaalinaa dawwalee gammachuu waan nama gootu dhugaa dallaalinaa dawwalee guyyaa akkanaa deemtaa naan jedhe guyyaa akkanaa deemta waan ta'e qophaa'ii naan jedhe guyyaan naan jedhe suni guyyaa akka maalati gabaa qidaameti jechuudha kazaan qidaamedha guyyi sun qidaamedha inni naa dawwalee roobii deemtaa naan jedhe jechuudha innaa gammadee baay'een eegeen ture gaatti gistii na ficcisiise jechuudha baay'intiin inni jechuudha seezankii jechuudha inni tokko dawwalanii na dhabanii na yala darbe jechuudha Dubaay na yala darbe kazaan Joordaan kana lammaatti na hojjisiise jechuudha gammachuu keessa darbee taranii beechuu barnoota illee waladhee dhugaa intini takka malee jechuudha qabxiin kiyyaallee shankaaraa dhugaa dubbachuudhaaf hojjecha osoo hin taane jechuudha bakka maallaqaan osoo na barsiisanii mana barsiisu maatiin jechuudha garuu ani kaayyuma biyya arabaa kana yoo jedhan inuma dhugaa waaqeen dubbadha birruma kana waanuma haraa natti fakkaata amma yeroo ban gammadee haadholii baay'ee wajjin jirra jechuudha ana nama baay'ee wajjin jirra jechuudha gabaadha gala isaa waan ta'e ani immoo isaa nama safaraati waan ta'eef isaa wajjin nan galaa jedhee isaanitti makamee deemizuma kana yoo deemni karaa xiqqee wayii geen tokko silkiin kun naa dawwalame jechuudha kazaan guyyaa akkasii deemtanaan jedhe kazaan gammadee iyya xalliqatti godhe kazaan kaa'u
haadholii sunis gammadanii kasaan bo'in beektu kaayoo haadholii jechuudha kan eebbisaan nama eebbisanii beektanii yookaan beekta warri haadholiitti siiqan jechuudha. Ani yeroo unkaan intini miti yeroo maazariin ta'e gabaan ergite isaanitti asiqa jechuudha dhugaa dubbachuudha. Shamarran minaamina kanan beeku jechuudha hiriyaa minaamina bakka jechuudha haadholiitti asiqa jechuudha baay'ee. Innaa bakka na eebbisanii maal jedhanii marga kana kutanii maal jedhan amma maalan jedhee yeroo akkuma waan birreetti lafaa haramu akkuma warqii lafaa haramu ani akka makaraan kun durumaa ittan beekare ibiluudhaan kanas sii fida ibiluudhaan kanas sii fida ibiluudhaan kanas sii fida jedhee waa dangalee kaa'ama jechuudha. Isaan immoo aarii tumte tasaa siif maafaa tasaa akka malee aarii rakkoon qabu naan jaan. Ndeko maal ko akkas jedhanii bari akkanaa miti jedhee tanan amma kam amaalan godhan waya amaalan godhan rakkoo dhugaa rabbi amaalan godha akka jedheen akkasitti waa dagale jechuudha. Amma warri waa dagaleessan amma waa dagalee guutuun qaba akkanii maal jedhu kaanii afaan dubbate maaliin baduu qaba wayyamu maaccan jechuudha. Amma afaan kiyyaan dubbadhe waa dagaleen jira. Amma yoon immoo zim jedhee waan xinnoo bite salbaaje madaameen nutti kennite naan jedhan maal godhu bicha wanta nani jedhe immoo kabbaarii dhuga warra akka warra akka kana taatan jechuudha. Yeroo tokko gammachuu keessa dabartanii amma kana jedhama takkaaffaa jechuudha. Baay'ee jechuun yeroo sanitti addisii heerumte jechuudha. Yeroo sanitti mushurraadha isheen jechuudha. Namaanan jedheen birrii mormaa sii bitan jedhee birrii mormaa tun taane warqii jechuudha. Anu fi akkuma bitan waggaa kana mara hundee nama maaliin godha kaa nama ofii kiyyaafuu safara warqiin keenya ammaanii nama qaban godha kaamma mee maattan jechuudha. Ishee akkam godhume maal bitu jechuudha. Wanta nani jedhe wanta kabbaadidha. Amma warqii kana isa fidee bita jedheen akkasitti waa dagalee jechuudha. Sumaa faatasaa qaaree maal rakkoo qaba akkoo xumurame bakka akkoo daldala akkasnaan jedhee jira waan ta'eef rakkoo qabu siniifan bita gaafa dhufe siifillee waan akkanaa dhugaa rabbi jechuudha. Inkaan isaarra darbee jechuudha. Nama baay'ee jechuudha. Maalan jedhin jechuudha. Biraazarii tokkoffaa jira guyyaa tokkoffaa waan akkanaa taasisa bitan jedhee maalitii makiinaan sii bita maaliin sii jiru miti osoo hin nyaatiin maaliin afaan nama goota yassanan ta'e jechuudha. Maal godhu mahittammeesti mee maalan godhan hawayya jechuudha. Maalitii kan biraazariidhaaf illee waa dagalan rakkoon qabu jechuudha. Inni akka yeroo sanii waanan hin beekne waanan dubbadheef akka ammaa kanaa mitallee akka onnaan teruusitu cukkaa baase malee dargaggoomnetti miti jechuudha. Innaa jiraa miti amma fakkeenyaaf gaafa waan tokko keessa jiraattaa waan tokko laallachaa dubbata. Garuu immoo kaan yeroo san maal joore akka dhageetti akkoo birriin akkasiin bari biyya arabaatti akkasiin bari ijaa waanuma teesse birrii harteetuma baqa fiddeetuma buuka irratti nama agarsiisu natti fakkaate kaa jechuudha. Amma jechuudha ishii warqii waa dagaleef tana malee jechuudha. Nuti nama shan maalitiin nama shan jechuudha. Ishii warqii amma warqeen sii bita jedheen tana nama jaha jechuudha. Amma kan maalan godha ishii dhugaa rabbii jechuudha. Mee maalan bitaaf isinis maayittan jechuudha. Inna dammoo warroon akka intinee kanaa qabdu jechuudha. Mudannoo kanaa qabdu. Jiraa miti maatii keetiif gaafa akkas deeme akkanas sii godha akkanas sii godha akkanas sii godha jettuun dura isaa san keessaa parsantii 100 keessaa gimmaashallee ta'u gochuu kan godhu hin jira waan ta'eef maaliif nuti ijoolleen warri biyya arabaa baay'een keenya maatii keenya gargaaruuf biyya baane maatii keenya fi of gargaaruudhaaf jechuudha. Mulu 100% illee ta'u maatii keenya hamma tokko hin gargaarra jechuudha. Hundi keenya kan maatii rakkoon qabu jechuudha. Nama kanneen maalan godhan maka
haadholiiwwan kanaaf maalan jedha. Isa mana inatti himamee dhugaa koomentii jalatti na barreessa please. Ani qaama rakkadhee tanan amma waa isin jettan laalee tanan jechuudha. Amma yooni zim jedhee salba uffata biyya kana bite madaamii kan itti kennite nutti kenniti naan jaan. Ishee amma kam godha jechuudha. Warqii jedhan ani bakki warqiin jiru iyyuu hin beeku ana warqii waliin beeku. Maal godhu natti maamma jechuudha. Koomentii jalatti na barreessa. So dhugaa qalbii miti jechuudha. Maaliif jennaan maaltu kana na yaaddise beektu galuun ede waan ta'eef fuulduratti jechuudha. Amma yaaddutti sana jedhe jechuudha. Ishii takka faakalee wajjin silkii haasofne jechuudha. Yoom dhufta reenaan jette jechuudha. Eda waan hin dubbadheen qabaa'uun jedhuun kaasaan qaba. Yaadaan gaara bu'ee ol bahee gadi deebi'ee eda waan hin dubbadhe. Yaa ganni gudii kee taate kan jedhe gaafsan gammachuu maaloo dommoo dallaalichi sunillee eegan isaanii addaan bahee naada walee raate maal qaba. Jedheen laal qaama kamii maal man godha kaasilaamaa mee wal majettan natti dubbadhaa ishee. Kana bitii waan akkasii bitii fi shamarran maalata isaan maanguddoo maalata nama jechuun haadholiin jechuudha. Waan akkasii bitii fi ottanii natti maa jechuudha. Waan gochuun qabu jechuudha. Yoo waa'ee biyya keenya nagaa haa godhuuti kan yoo kan biyya deemu jechuudha. Iddoo maatiin koo jiran jechuudha kan ta'e. Inni akkasii haalli nageenya isin ulfaata waan ta'eef biyya keenyatti jechuudha. Innaa kana kamii barreessamee natti dubbadhaa isin jedha waan isin jettan nan godha. Innaa kan mana cannaqeetu manni silaa ka mana aanurra moo mana aarumoo mana aanuu isin jechuudha. Isinumti mee waan naan jettan naan jedhaa jedhee kan dhufe jechuudha. Innaa na barreessaa please dhuga rabbi. Nagaa waaqa siifaa ta'uttaniin baay'ina yaada kana naa ibsaa ishee. Nagaa waaqa siifaa ta'u bichaattanii akka hin baane viidiyoo kana warra ilaaltan. Akkas godhii akkana godhii ta'u natti dubbadhaa jechuudha. Innaa hamma viidiyoon biraatee walitti deebinutti nagaadannaa turaay baay'ee isin jaalladha baay'ee isin kabaja. Mucayyoo fuungee tana jajjabeessaa isin jedha uummata qashtiin jajjabeessaa dhugaa waaqa. Hamma yuutuubii kiyya na hiikkatutti immoo viidiyoon immoo yoo naan laallamne sa'aatiin na jalaa irraa ka'a waan ta'eef viidiyoo kiyya naa laalaa warri sirkii lama qabda sirkii lamaan naa laalaa warri takka qabdan immoo takkittumaan naa laalaa jechuu barbaade anarraa yoo dhabdan inni abbaan samiirra isiniif kenna waan ta'eef innaa kanas isin jedha waan na dhaggeeffattaniif guddaa ta'uu galatooma. Bye.